Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaatti dameen giddu galeessa bahaa caasaalee milishaa aanaalee kutaa magaalaa Abbaa Gadaaf mata duree duudhaaleen aadaa malaammaltummaa ittisuu keessatti gahee qaban jedhu irratti leenjii kenne. Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaatti damee giddu galeessa bahaatti itti gaafatamaa deeskii hordoffii fi qindeessitoota Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa obbo Haayiluu Dassaaleeny barreeffama gabaabaa dhiyeessan keessatti gaheen duudhaaleen aadaa Oromoo malaammaltummaa ittisuu keessatti qaban hubannoo miseensota milishaa cimsuun naamusa gaarii dagaagsuu fi qabsoo farra malaammaltummaa keessatti gahee isaanii akka bahatan gochuun kaayyoo leenjichaati jedhan. Kaayyoon leenjii keenya guddaan tokko gahee duudhaaleen aadaa Oromoo malaammaltummaa ittisuu keessatti qaban miseensota milishaa isa kana hubachiisuun kanarratti naamusa gaariitiin hojii isaanii akka gaggeessan taasisuudha. Inni lammaffaan qabsoo farra malaammaltummaa taasifamu keessatti namni as jiru kun miseensi milishaa as jiru kun kutaa magaalaa isaa keessatti magaalaa Adaamaa keessatti gahee isarraa eegamu akka bahu taasisuudhaaf jechaadha. Miseensi milishaa hojii raawwatu keessatti qajeeltowwan bu'uura hordofuu qabu keessaa aadaa fi duudhaa hawaasaa kabajuu fi kabachiisuu hojii isaa hubannoo fi naamusa gaarii raawwachuun karaa duudhaan hawaasaa barbaaduun safuun Oromoo durii hin cabneen haala hojjechuun itti danda'amuu fi kan kana fakkaatan irratti hojjechuun gahee isaanii haala itti bahachuu danda'an irratti barreeffama dhiyeessanidha. Qajeeltoo bu'uura miseensi milishaa tokko hordofee ittiin hojii isaa gaggeessuu qabu aadaa fi duudhaa hawaasaa kabajuu fi kabachiisuu jalqaba ofii kabajee namni biraa akka kabaju taasisaa jechaadha. Duudhaa hawaasaa giddu galeessa godhachuu kallattii isinii kaa'aa jechaadha. Hanniifamni uummata kana biratti yakka ol aanaa ta'uusaa beeknee akkaataa sanaan hawaasa tajaajiluun barbaachisaadha jechuudha. Miseensonni milishaa leenjicha fudhatan tokko tokko leenjiin akkanaa kun bifa itti fufiinsa qabuu fi uummanni aanaa keenyaa bakka argamanitti osoo kennamee gaariidha jedhan. Kanaafuu leenjichi imaanaa nutti kenname karaa safuu fi safeeffannaa hawaasaa eeggateen haala itti hojjechuu dandeenyuu fi duudhaa ganamaatti kan nu deebisuudha jechuun yaada kennan. Gizeedhaan gorsi kun oduu kenname milishaan jallate kunillee karatti gala jechuudha. Qaali waaqayyoollee waan qabuuf keessa namoota nama balleessuuf deeman namoota nama miidhuuf deeman nu keessa akka jiran kun beekamaa. Leenjiin akka kanaa kun xiqqoo milishaa birattis gadi osoo kenname milishaan kennallee of baruu qaba sirnichallee baruu qaba aadaa kanallee baruu qaba hawaasni keenya biratti jaallatama ta'u garuu tuulumootu leenjiin numaa fi hawaasaan olutti kennamuu qaba akka leenjiin akkamaa wanta jechuun baruu qaba. Maaliif nu balaaleffatu maaliif nu jibbu ta'uun qabu hawaasa fi milishaa kanallee walitti qabame leenjii kennuu qaba. Namni jijjiirama barbaaduu fi jijjiiramu ni jijjiirama kan hin jijjiiramne immoo milishaa biraatiin keessaa baasanii namoota naamusa qabu hawaasa kana tajaajiluu danda'an qofa itti fufsiisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf jalqaba of mo'achuu qabaannaa. Naamusa waan baay'ee fokkataa yeroo tokko suuta inni taa'uu bakka wantoota mul'ata fa'aa haasaman wantoonni mul'anne jiraachuu danda'a bakka dubbachuuf illee kan nama gaariidha. Itti gaafatamaan waajjira milishaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yeroo Sanee Adataa yaadaa fi gaafilee leenjitoota irraa ka'an bu'uureffachuun wantoota nuuf kaastan akka galteetti fudhannee kan hojjannudha jedhan. Garuu faayidaa nuuf hin malle irraa of qusachuun hojjechuun namoota rakkoo qaban saaxiluun wal jaalachuu fi wal kabajuun duudhaa kaleessaatti deebi'uun imaanaa nutti kenname bahachuu qabna jedhan. Tokko haa taanu walaa jaalannu walaa dhageenyu walii faayyaannudha. Kanaaf inni guddaan amma hojii milishaa kanatti kennanii dhageetti abaluu qabii abaluu akkas godhii bichaa miti. Dura walii attuu qabuun dura yakkamaa qabuun dura tokko haa taanu tokko ta'a. Eenyu wajjiniin maalaa hojjedhuudha. Hawaasa wajjiniin ati akka nama hawaasa keessa filatametti hawaasa wajjiniin waan hojjechuu qabdu hojjedhu.